Kun Keelloo Miidiyaadha. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya. Jimaata Onkoloolessa 18 bara 2024 keessummeessaan keessan Anna Gumaata Sammaatii oduu har'aan isinitti hima. Oduuwwan har'a qabadhee jiru keessaa jalqabaa kan isinii dhiyaatu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad bakka abbaa warraa haadha warraa buusuun muudama kennan ka jedhan jalqaba irratti isinii dhiyaata. Itti aansee oduuwwan qabadhee jiru keessaa waraanni mootummaa Itoophiyaa baqattoota Sudaan irraan sarbama geessaa jira jechuun Human Rights Watch himachuu, Tigraayitti misirroon tokko gaa'ilaan booda guyyaa afuraffaatti abbaa warraattiin ajjeefamuu poolisiin beeksisu, oomisha teknooloojii ajaa'ibsiisoon kan beekamu dureessi addunyaa Elon Musk bara 2025 keessa oomisha haaraa hedduu fiduuf akka jiru himamu, Libaanos Iraan dhimma koo keessa seente jechuun himachuu wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Dhuma irratti Israa'el hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar ajjeesuu ishee isin dhageessisa. Haga dhumaatti nu caqasaa jecha kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad bakka abbaa warraa haadha warraa buusuun muudama kennuun qeeqamanii. Muummeen ministeera Itoophiyaa Geediyoon Timootiyoos ministeera dhimma alaa Itoophiyaa taasisuun muudama yoo laatu, haadha warraa nama kanaa ammoo bakka isaa buusuun muudani. Ministeerri muummee Abiyyi Ahimad guyyaa har'aa waajjiraalee ministeerotaa sadiif muudama kennaniiru. Haaluma kanaan ministeera haqaa akka turan Geediyoon Timootiyoos ministeera dhimma alaa taasisuun muudani. Ministeera dhimma alaa akka turan Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee pirezidaantii Itoophiyaa ta'uun muudamuu isaanii hordofee bakka isaanii Geediyoon Timootiyoos muudamaniiru. Dabalataan deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa akka turan Salamaawit Kaasaan ministeera turizimii akka turan Naasisee Caalii bakka bu'uun muudamaniiru. Akkasuma komishinarri komishinii investimentii akka turan haadha warraa Geediyoon Timootiyoos kan taate Haannaa Araysillaasee ministeera haqaa ta'uun muudamaniiru. Miseensa maatii tokko bakka kaasanii bakka buusuun muudama haga har'aa taasifame keessatti baratamaan turre. Kanarraa ka'uun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun muudama kenname kana qeeqanii jiru. Ejjennoon haadha manaa Geediyoon Timootiyoos isarraa adda miti kan jedhan namoonni hedduun, kanaaf Geediyoon kaasanii bakka isaa haadha warraa isaa immoo muuduun sirrii miti jechuun namoota hedduun qeeqaniiru. Odeessa itti aanuun waraanni mootummaa Itoophiyaa baqattoota Sudaan irraan sarbama mirgaa geessaa jira jechuun Human Rights Watch himate. Baqattoota Sudaan naannoo Amaaraa keessatti qubatanii jiran irratti humnoonni nageenyaa mootummaa sarbama mirgaa namoomaa raawwachaa jiru jechuun dhaabbanni mirga namoomaaf falmu idil addunyaa Human Rights Watch qeeqe. Mootummaan gama isaatiin himanni dhiyaate bu'uura kan hin qabnee fi dhara jechuun deebii akka laate Human Rights Watch gabaasa isaa keessatti eereera. Naannoo Amaaraa keessatti wallabdeen humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu gaggeeffamaa jiruun walqabatee baqattoonni Sudaan naannichatti qubatanii jiran yaaddoo nageenyaa fi balaaf saaxilamuu dhaabbatichi ibseera. Baqattoonni waraana Sudaan dhiyeessuun gara naannoo Amaaraa galan hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamnee fi milishootaan sarbama mirga namoomaa irratti raawwatamaa jira jechuun kan eere Human Rights Watch erga yeroo dhiyoo as ammoo sarbiinsi kun humnoota nageenyaa mootummaatiinis raawwatamaa jira jedheera. Baqattoonni hedduun waggaa tokko oliif hidhattoota naannichatti socho'aniin hojii humnaa irratti akka bobba'an dirqisiifamuu irraa eegalee ajjeechaa, reebicha, saamichaa fi uggurri irratti raawwatamaa jira jechuun ibseera. Baqattoota haleellaa dhiyeessanii gara Itoophiyaa dhufan irratti dararaa dabalataa geessisuun sirrii miti ka jedhe dhaabbatichi mootummaan eegumsa baqattootaaf taasisu cimsuu akka qabu hubachiisee jira. Tajaajilli baqattootaa fi baqaa deebitoota Itoophiyaa deebii Human Rights Watchiif laateen baqattoonni Sudaan irratti milishoota naannichaa fi gareewwan al-idileetiin dararaa, ajjeechaa, saamichaa fi miidhaawwan biroo raawwatameera jedhame bu'uura kan hin qabnee fi dogoggoraa jedheera. Itti dabaluun mootummaan Itoophiyaa qaamolee baqattootaa irratti sarbama namoomaa kamiyyuu raawwataniif obsan qabu jedhe. Yeroo ammaa kana baqattootaa fi koolugaltoota Sudaan 90,000 ol Itoophiyaa keessatti akka argaman Human Rights Watch ibseera. Adoolessa 2024 keessa naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti kan argamu kaampii baqattoota Alwalaal irratti haleellaa raawwatameen lubbuu baqattoota Sudaan 2 yoo darbu baqattoonni 10 madaa'uu Addis Istaandardii gabaase ture. Taatee kana torban tokko dura iddoo kaampii baqattootaa Sudaanitti dhiyoo jirutti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu uumameen poolisoonni federaalaa 9 ajjeefamuu fi baqattoota irratti miidhaa dhaqqabuun ni yaadatama. Odeessa itti aanuun Tigraayitti misirroon tokko gaa'ilaan booda guyyaa afuraffaatti abbaa warraatiin ajjeefamuu poolisiin beeksise. Naannoo Tigraay magaalaa Wuqirootti dubartiin Liidiyaa Alam jedhamtu tokko erga gaa'ila ishee raawwatteen guyyaa afuraffaa booda abbaa warraa isheetiin ajjeefamuu poolisiin beeksiseera. Misirroo Liidiyaa roobii darbee Onkoloolessa 16 bara 2024 halkan sa'a 10 irratti ajjeefamuu gabaafame. Shakkamaa fi abbaa warraa dubartii ajjeechaan irratti raawwatameetis harka isaa poolisiitti kennachuun to'annoo seeraa jala jiraachuu ibsameera.
Shakkamaan maqaansaa Birhaanaa Gabra Caarqos jedhamu haadha warraasaa guyyaa 4 hudhee ajjeesuu ajajaan poolisii magaalaa Wuqroo Gabra Madiin Gabra Girogis dubbachuu Dimtsi Wayyaaneen gabaaseera. Shakkamaan kunis erga harka isaa poolisiitti kennateen booda ofiisaa ajjeesuuf yaaliiwwan garaa garaa taasisee akka ture ka dubbatan Komaander Gabra Madiin poolisiin eegumsaa fi hordoffii barbaachisu taasisaa fi jiraachuu dabaluun himaniiru. Shakkamaan dhalataa magaalaa Wuqroo fi magaalaa Finfinneetti hojii dabalataa irratti akka bobba'ee jiru himame. Shakkamaan kunii fi dubartiin ajjeefamte Liidiyaan torban darbe guyyaa dilbataa onkoloolessa 13 bara 2024 cidha ho'aadhaan gaa'elaa akka godhatan ibsameera. Naannoo Tigraay ka waggoota lamaaf waraana cimaa keessa turtee fi amma dhiibbaa waraanichaa keessaa ba'uuf yaalaa jirtutti miidhaa fi ajjeechaan dubartoota irratti raawwatamuu irra deddeebiin dhaga'amaa jira. Mana barnootaa bultii kan barattoonni filatamanii fi kanneen qabxii olaanaa fidan keessatti baratanitti Qalaamiinootti barataa akka turte barattuu Beetlehem Gabra Mikaa'el erga butamuun guyyaa 10ffaaf bakka buuteen ishee dhabameen booda akka Itoophiyaatti dhuma bara darbeetti reeffi ishee gatamee argamuun ni yaadatama. Beetlehemis alatti waggaa darbe naannoo Tigraayitti dubartoonni hedduun rakkoo fi du'aaf saaxilamaniiru jedhame. Isaan keessaas jiraattuu magaalaa Maqalee ka turte Zawuduu Fissiyaa haala suukanneessaa ta'een erga ajjeefamteen waggaa tokko darbulleen poolisiin shakkamtoota 4 qorachaa jiraachuun alatti maatiin ishee akka hin argatiin jiru jechuun BBC'n gabaasee jira. Odeessa itti aanuun oomisha teekinooloojii ajaa'ibsiisoon kan beekamu dureessi addunyaa Elon Musk bara 2025 keessa oomisha haaraa hedduu fiduuf akka jiru himame. Addunyaa irraa dureessota jiran keessaa tokko akka ta'e Elon Musk wantoota fiilmii Hollywood keessatti dalagaman kan ni ta'u jedhamee yaadamne hedduu taasisee agarsiisuun sochii eegalee jabeessuu isaatu himama. Addunyaa kana irratti kalaqa adda addaan beekamtii ka qabutu jaarri kun tibbana Powerful Rocket SpaceX jedhamu tibbana gara hawwaattiif furguggeessuu isaa erga ibsee booda oomisha Teslaa ka ta'an konkolaataa manaa, konkolaataa geejibaa, hawaasaa fi namoota namtolchee bu'aa Artificial Intelligence ta'an hedduu oomishuu isaa himameera. Bu'aan qorannoo fi qo'annoo bara dheeraa taasisaa ture haga bara 2040tti namoota namtolchee humanoid robots jedhaman baay'inaan gara biloonotaatti oomishuuf mul'ata akka qabu himameera. Hojii isaa kanaafis goota Ameerikaa fi saayintistii addunyaan of harkaa qabdu jedhamuun leellifamaa jira. Elon Musk bara 2025tti soorummaan tiriliyonarii addunyaa akka ta'us himameera. Dhiyeenya kalaqa addaa Microchips ka jedhamu miimoorii sammuu dhala namaa waliin wal quunnamsiisuuf hojiitti seenuun isaa gabaafamaa tureera. Elon Musk mul'ata hedduu qabatee hojiitti ka jiru addatti dhimma Microchipsiin wal qabatee hojiitti kan hiiku yoo ta'e sammuun dhala namaa kompiitaraan akka hoogganamu taasisa jedhameera. Kun ammoo namoota hedduuf addatti gaggeessota amantaa yaaddessee jira. Kan nama raajessu fiilmiin Hollywood keessatti hojjetamaa turan kan ebboo fi abjuu fakkaataa turan hundi kalaqaa fi mul'ata Elon Musk gara fuula duraa jedhamuun miidiyaaleen gabaasaa jiru. Akeekni isaa gara fuulduraatti dhalli namaa waan hojjetu hundumaa humanoid robotiin ka bu'aa Artificial Intelligence ta'aniin bakka buufamaa akka deemudha. Kun ammoo namoota harkaa hojii fixuun hojii dhabdummaa babal'isa jedhamuunis sodaatama. Walwaraansi biyyoota gurguddatanii utuu hin hafin roobotii Artificial Intelligenceetiin akka gaggeeffaman mul'ata dureessa kanaati. Elon Musk kalaqa teekinooloojii ajaa'ibsiisoo cinatti bakka jireenya dhala namaa gara hawwaatti babal'isuun abjuu isaa akka ta'e himama. Kanaafis marsii irra tooftaa dhalli namaa qubachuu danda'u yaada akka jiru gabaasaaleen ibsu. Kun ammoo yaaddoo niikularaa ka addunyaan ittiin wal doorsisaa jirtu jalaa nama baasuu mala jechuunis dureeyyoon abdatu. Bara haaraa itti seenamuuf jedhu bara 2025 keessa kaampaaniin Elon Musk bilbila addaa kalaquuf akka jirus himama. Akka gabaafame taanaan bilbila bara haaraa kanatti gabaaf dhiyaachuuf jedhu chaarjii guutuufis ta'e intarneeta barbaaduuf rakkachuun hin feesisu. Dhuunfaatti ofirraa qabaa jedhameera. Odeessa keenya birootiin Libaanos Iraan dhimma koo keessa seente jechuun himatte. Himannaan akkanaa Libaanosiif Iraan gidduutti waan baratame miti. Ministeerri muummee Libaanos Najiib Mikaatii haala hin eegamneen Iraan dhimma biyyaa isaanii keessa seenuu qeeqani. Kan isaan mufachiise ammoo haasaa afayyaa'in paarlaamaa Iraan waa'ee kibba Libaanos irratti taasise ta'uu ibsani. Afayyaa'in paarlaamaa Iraan Mohammad Beqer Qalabiif labsii dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN Resolution 17 jedhamu irratti Faransaay waliin mari'achuuf yaada kaa'e. Waraanni Israa'el fi Hezbollah bara 2006 akka goolabamu seera UN kanatu gargaare. Ergasii UN nageenya lammiilee Libaanos akka mirkanaa'u mijeessuuf dirqamnitti kenname. Mikaatiin dubbii Iraan irraa dhaga'ame kana akka ittiin taanetti dhimma Libaanos keessa seenuudha jechuun balaaleffatanii. Waardiyyummaa fudhatama hin qabne lammiilee Libaanosiif dhaabbachuuf yaaluudha jechuun yaada Iraan qeeqan.
kibba Libaanos keessatti bal'inaan socho'uunsaa kan himamu Hizbollaan Libaanos keessatti ergama Iraan akka raawwatutti ilaalama. Ammoo deeggarsa meeshaalee waraanaa fi maallaqaa hunda Iraan irraa argata. Kun ammoo paarlaamaa Iraan keessatti deeggarsa guddaa qaba. Haala kanaan Iraan mootummaa Libaanos irratti dhiibbaa guddaa uumti. Afayyaa'in paarlaamaa Iraan Qalibaaf dhuma torban darbee Libaanos ture. Ministeera muummee Libaanos waliinis wal argeera. Obbo Mikaatiin bakka ambaasaaddarri Iraan hin jirretti namni bakka bu'e dhiyaachuun yaada kana akka ifa godhu gaafatanii akka turanis ibsameera. Oduu keenya dhumaatiin Israa'el hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar ajjeesuu beeksifte. Israa'el loltoonni ishee Gaazaa keessa jiran hoogganaa Hamaas waggaa tokko oliif barbaadaa turte Yahyaa Ibraahim al-Sinwaar ajjeesuu beeksifte. Jalqabaa leellaa Hamaas kan namoonni gara 200,000 ta'an ittiin ajjeefaman booda ifatti mul'atee kan hin beekne Sinwaar haga hooggana waliigalaa ta'ee filamutti Gaazaatti itti gaafatamaa Hamaas ta'uun tajaajilaa ture. Boodarra qondaalli olaanaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa Iraan keessatti ajjeefamuu hordofee hooggana garichaa ta'uun filatame. Akka BBC'n gabaasetti Israa'el Gaazaa keessatti Sinwaar bakka inni itti argamu baruu fi ajjeesuuf waggaa tokko oliif yaalii garaagaraa gochaa turteetti. Loltoonni Israa'el 1,000 lakkaa'aman diroonii, meeshaalee elektirooniksii dhaggeeffachuu fi odeeffattoota namaatiin deeggaramuun bakka inni jiru baruuf yaalaa turaniiru. Kaleessa onkoloolessa 17 bara 2024 miidiyaa hawaasaa irratti suuraalee caccabaa gamoo haleellaa waraanaa cimaan barbadaa'e jalatti fuula namaa ajjeefamee Sinwaar fakkaatu agarsiisan gadhiifamaniiru. Suuraaleen kunneen erga gadhiifamanii sa'aatii muraasa booda Israa'el qorannoo ashaaraa fi qaamaa taasisuun isa ta'uu mirkaneessiteetti. Akka jedhametti taanaan haleellaa Gaazaatti onkoloolessa 7 bara 2024 gaggeeffameen ajjeefame. Lolli ba'aa giddu galeessaa ammallee hammaatee jiraachuu gabaasaan bahu ni mirkaneessa. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka torbee dhufuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.